Waraansi Itoophiyaa keessaa nageenya uummataa jeeqe jedhame artistiin beekamaan Roofnaan Nuuriin. Guraandhala 15 bara 2017 akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu guyyaa kanaaf qabannee isin dhageessifna akka biyya keessaa fi biyya alaattis qindeeffannee jirra hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeerra. Daandiin qilleensaa badhaasicha daandii filatamaa fe'umsa Afrikaa injifateera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa badhaasa daandii qilleensaa filatamaa fe'umsa Afrikaa bara 2025 injifachuu beeksise. Dabalataan daandiin qilleensaa fe'umsaa idil addunyaa guddina saffisaa galmeessaa jiru jedhamuunis beekamtii argachuu ragaan daandicharraa argame ni mul'isa. Badhaasnii fi beekamtiin kunneen daandii qilleensichaa tajaajila fe'umsaa fi loojistiksii damee hedduu idil addunyaa amansiisaa fi saffisaa kennaa kan jiru mirkaneessu yommuu ta'u, ga'umsa balallii fi tajaajilota isaa cimsuudhaan sadarkaa ardiitti dursummaa fi dorgomtummaa idil addunyaa itti fufsiisuuf kan isa gargaaru ta'uu himameera. Weerara dhukkuba koleeraa torbee darbe irraa eegalee naannoo Gaambeellaatti mudateen hanga ammaatti lubbuun namoota 15 darbuu biiroon fayyaa bulchiinsa naannichaa beeksise. Haa ta'u malee bakki dhukkubbiin kun jalqaba itti argame itti gaafatamaa kutaa fayyaa godina Niweer obbo Geetbal Girmaa akka jedhanitti hanga ammaatti lakkoofsi namoota godina kana keessatti du'anii 18 gahuu kan ibseefi dhukkubni kunis bakki isaan irraa dhufe gara Suudaan kibbaa ta'uu ifa godheera. Itti gaafatamaa waajjira fayyaa bulchiinsa naannoo Gaambeellaa Dr. Abeel Asaffaa guyyaa kaleessaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhukkubni torbee darbee godina Niweer keessaa gabaafame qorannoo laaboraatooriitiin dhukkuba koleeraa ta'uu mirkaneessineerra jedhe. Hanga ammaatti hojii adda baasuu geggeeffameen namoonni 15 du'uu fi 306 kanneen caalan ammoo koleeraa kanaan qabamuu yommuu himan, gabaasni kan biraa ammoo namootni 18 akka du'an himaniiru. Hoogganaan waajjira fayyaa godina Niweer Geetbal Girmaa akka himanitti lakkoofsi dhukkubsattoota godinichaa hanga ammaatti 270 jechuun gabaaseera. Dhukkubni kun godina sana keessatti kan jiran aanaalee Waltaa'oo fi Akooboo keessaa kan mudate kan eeran obbo Geetbal keessumaa aanaa Akooboo keessa rakkina tajaajilaa fi bilbilaa jirurraa kan ka'e odeeffannoon ergaa waajjiraalee guyyoota 3 ta'uu kan darbu ta'uun hubachiisaniiru. Odeeffannoon haaraan aanaa irraa yoo argame lakkoofsi namoota du'anii fi dhukkubsattoota dabaluu akka danda'u ibsanii faca'inni dhukkubsichaa ol'aanaadhaa garuu to'achuuf yaaliin geggeeffamaa jiru xiqqaa jechuunis gabaasaniiru. Artist Roofnaan waldhibdeen Itoophiyaa keessa nageenya uummataa akkaan jeeqe jechuun dubbate. Weellisaan Itoophiyaa dhihoo albama lammataa isaa gadhiise Roofnaan Nuurii namootaaf mirga gammachuu gumaachuuf muuziqaa koo nan dalaga jechuun kan dubbatee fi yeroo ammaa kana garuu nageenya uummataa sababa waldhibdee Itoophiyaa keessa jiruun jeeqameera jechuun dubbateera. Turtii BBC waliin taasiseen waldhibdeen Itoophiyaa keessa jiru nageenya uummataa akkaan akka jeeqee himeera. Dhaloonni amma jiru kun wallee kana akka teraappii yookaan wal'aansaa taasifamuutti akka itti fayyadamuun dhugaatti nan amana jechuunis dubbateera. Waraanni kaaba Itoophiyaa keessattuu naannoo Tigraayitti baatiiwwan 21 dura eegale ammallee mariin isaa xumuramaa kan hin jirre yommuu ta'u hiriyyootaa fi maatii koo achi jiran waliin dubbachuu dhabuun baay'ee na jeeqa jechuun dubbateera. Roofnaan baatii tokko dura Universal Music waliin waliigaltee mallatteessuudhaan lammii Itoophiyaa isa jalqabaa ta'eera. Roofnaan waggaa 16 yeroo turetti yeroo Finfinnee keessa rukuttaa fi meeshaa muuziqaa aadaa fayyadamuudhaan kilaboota keessa sochii muuziqaa kan eegaledha. Akkuma umriin isaa dabaluun yeroon umriin isaa 17 tahee gitaara taphachuu kan eegalee fi boodarra gosti muuziqaa ani hojjedhu kan hin tamsaasa kallattiin dhiyeessuu danda'u akka hin taane baradheera jechuunis dubbateera. Dur namootni DJ akka weellisaatti hin ilaalan kan jedhu Roofnaan DJ'n akka namoota diiskii taphachiisaniitti ilaalamu jechuun dubbateera. Yeroo kanatti sadarkaa amma irra jiru kanaa fi jaalatamummaa kana argachuu kan kootiif harmee koottu na cinaa dhaabbate jechuunis dubbateera. Oomishaalee sadarkaa gadi ta'an galchuuf jecha tajaajila mootummaa mallaqaan bituun hin danda'amu jechuun ministeerichi ibse. Oomishaalee sadarkaa gadi ta'an biyya keessaa galchuuf jecha tajaajila mootummaa mallaqaan bituuf yaaluun gonkumaa akka hin danda'amne ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa hime. Ministeerichi gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa barreessaniin qulqullina oomishaa ulaagaa sadarkaa kaa'ameen gadi ta'ee murtaa'aa
malee mallaqaan hin bitamu jechuun dubbateera. Konkolaattota elektirooniksii dabalatee akaakuuwwan oomishaa 13 biyya keessa galfamuun dursee biyyoota oomishni irraa dhufutti dhaabbilee ispeekshinii beekamtii idil-addunyaa Kooteknaa fi biiroo Vaariitas jedhaman qaban irraa waraqaa ragaa sakatta'aa fe'umsaa dura dhiyeessuu qabu jechuun dubbateera. Keessumaa konkolaattota elektirooniksii biyya keessa galfaman ilaalchisee fichisiistonni biyya irraa fechanitti qulqullina isaanii mirkaneessuudhaaf sakatta'iinsa isaanii waraqaa ragaa sakatta'aa ispeekshinii isaanii fe'umsa dura qabaachuun Itoophiyaa akka galchan hojimaanni taasifamuu diriirfamee hojiirra oolaa akka jiru yaadachiiseera. Ta'us hojimaata kana darbuun oomishaalee kanneen biyya dhufanitti osoo hin taane buufata doonii Jibuutii irraa biyya keessa galchuuf yaaluun nageenyaa fi faayidaa hawaasaa miidha. Naannawas faalama saaxila diinagdee biyyaas ni miidha jechuun ministeerichi dubbateera. Gama kanaan ulaagaalee dura kaa'ameen osoo hin guutin buufataalee gumurukaa erga ga'anii waraqaan sakatta'iinsa qulqullinaa kennamuufiin oomishaalee isaanii akka biyya keessaa galfamu qaamoleen barbaadan rakkoo uumaa jiraachuus kaasaniiru. Harka micciiruun oomishaaleen sadarkaa gadi ta'an biyya keessaa akka galfamaniif tajaajila mootummaa mallaqaan bituuf yaaluun gonkumaa akka hin danda'amne hubachiiseera. Alaa galchitoonni kamuu gochaalee seeraan alaa biyyaa fi uummata miidhan irraa akka of qusataniif qoqqobbii fi hojimaata diriirfame hordofuudhaan akka hojjetanis ministeerichi akeekkachiiseera. Itoophiyaan itti fayyadama laga Abbayyaa haqa qabeessa ta'ee fi misooma qaxanaa egereedhaaf ejjennoo cimaa qabdi jedhame. Itoophiyaan itti fayyadama laga Abbayyaa haqa qabeessa ta'ee fi misooma qaxanaa egereetiif ejjennoo cimaa akka qabdu ministeerri bishaanii fi Inerjii Dr. Habtaamuu Ittafaan ibsan. Yaa'iin addaa mana maree ministeerota bishaanii biyyoota sulula Naayil Finfinneetti taa'amaa kan jiru yommuu ta'u, ajandaawwan yaa'ii adda keessaa tokko tumsa misooma biyyoota sululaa fi dhimmoota jijjiirama haala qilleensaati. Ministeerri Injiinar Dr. Habtaamuu Ittafaa akka jedhanitti Itoophiyaan itti fayyadama laga Abbayyaa haqa qabeessa ta'ee fi badhaadhina qaxanaa akka waloon misoomsaniif kan mirkanaa'u jechuun ejjennoo cimaa akka qabdus ifa godhaniiru. Biyyoonni sululichaa tokko kanneen ejjennoo qajeelfama fayyadama haqa qabeessaan faallaa qaara isaanii kan goranii fi adeemsi kun ammoo misooma egeree qaxanichaatiif kan hin fayyadne ta'uu dubbataniiru. Carraaqqii Itoophiyaan walitti hidhaminsa misooma qaxanaa kanaaf taasiftuu biyyoonni qaxanichaa deeggaruu akka qaban dubbataniiru. Guyyaan Naayil 19ffaan mata duree tumsa Naayil gabbisuun jijjiirama haala qilleensaa dandamachuu fi badhaadhina waloof jedhuun boru magaalaa Finfinneetti ni kabajama. Oduu biyya alaatiin Hamaas akka waliigaltee nagaa Israa'el waliin taasifametti reeffa booji'amtuu Shirii Bibaas jedhamtu kennuu dhabuu isaatiin gatii ni baasa jechuun ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu dhaadate. Reeffa Shirii fi booji'amtoota keenya hunda lubbuun jiranii fi du'aan waliin gara manaatti fiduun kutannoodhaan ni hojjanna. Akkasumas Hamaas tarkaanfii gara jabinaan hamaan waliigaltee kana cabsuudhaaf yaaluu isaaniitiin gatii guutuu akka kaffaluu ni taasifna jechuudhaan Netanyaahuun ibsa viidiyoon kenneen dubbateera. Abbaan isaanii Yaardeen Bibaas haadha umrii Alfii Shirii fi daa'imman isaanii xixiqqoo lamaan haala yaaduu hin dandeenyeen butamuu qofa osoo hin taane Shirii ijoollee ishee xixiqqoo deebisuu dadhabuu isaaniitiin kan amannaa reeffa dubartii Gaazaa saanduqa du'aa keessa kaa'aniiru jechuunis dubbateera. Hamaas jimaata darbeef akka dubbatetti haleellaan xiyyaara Israa'el bakka Shirii Bibaas jettutti kan rukutee sana booda reeffa namoota biroo caccabaa jiru kana keessa kaahanii erganii booda oduun kun kan sobaati jechuun dhaabbata Rooyitersiif ifa godheera. Reeffi namoota Israa'eliin booji'amanii 3 fi reeffi dubartii 4ffaa eenyummaan ishee hin beekamne kamisa darbe Israa'elitti kan deebi'e yommuu ta'u, kunis dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi garee hidhattoota Hamaas gidduutti taasifameen kan turedha. Kanneen kamisa gadhiifaman keessaa booji'amtoota daa'imaa kan yeroo butame ji'a 9 turee fi Kifir Bibaasii fi obboleessa isaa yeroo waggaa 4 Ariyaal Bibaas jedhamanis as keessa akka jiran himama. Reeffi haadha isaanii Shirii Bibaasis gadi lakkifamuun ifa ta'eera. Ameerikaan waraana Yukureen dura deeggaraa turte amma balaaleffachuu eegalte. Raashiyaa fi Ameerikaa waraana Yukureenitti xumura gochuuf wayita marii jalqabanitti hooggantoonni Awurooppaa ammoo dhukaasa dhaabuun kamiyyuu karaa ittiin nagaa waaraa fiduu itti mirkaneessan irratti mari'achaa turaniiru. Doonaald Tiraamp torbee darbee haasaa bilbilaan gara daqiiqaa 90 booda Vilaadimiir Puutiin waliin wal argachuudhaan taasisaniin yaada isaanii beeksisuu isaanii hordofuun Kiyeevii fi michoonni ishee Awurooppaa biratti waliigalteen hirmaannaa isaanii malee raawwatamuu lola haaromsaa yookaan gara fuula duraatti wal dhabdee guutuu ardii kanaatiif balbala banuu danda'a jechuun guddachaa dhufeera.
Yuukeen haaluma qaama waliigaltee nagaatiin nageenya Yukureen mirkaneessuu gargaaruuf biyyoota keessatti loltoota lafoo bobbaasuudhaaf qophii fi fedhii qabdi jechuun ministeerri muummee Saar Kiir Starmer dilbata darbe dubbatee ture. Kunis yaada jalqabaa waggaa tokko dura pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron dhihaatee deebisee kan kaasedha. Haa ta'u malee walgahii ariitiidhaan gita isaanii Awurooppaa waliin wiixata darbee Paaris keessatti waamame booda yaada kanarratti qoqqoodinsi uumamuu erga gabaafame booda Saar Kiir waliigaltee nagahaa kamiyyuu irratti haleellaan Raashiyaan Yukureen irratti kana booda raawwattu akka dhaabbatuuf deeggarsi Ameerikaa akka barbaachisu cimsee dubbateera. US loltoota mataa ishee erguu irraa kan of qusatte yommuu ta'u itti gaafatamummaa nageenya Yukureen mirkaneessuun itti gaafatamummaa Awurooppaa akka cimsitee dubbatteerti. Kunis hirmaannaa Ameerikaa malee ergama nagahaa eegsisuu itti fufuu danda'uu fi dhiisuu isaa irratti shakkii kan uume yommuu ta'u lakkoofsi kun eessaa akka dhufu na ajaa'ibsiisa jechuudhaan warri UK dubbateera. Yuukeen birgeedii tokko bobbaasuu fi itti fufuun dandeessi kan jedhus kunis namoota gara 5,000 ta'an jechuun Dr. Frank Ledwir qondaaltota basaasa waraana Biriteen duraanii fi ergama nagaa eegsistuu naatoo Boosniyaa fi Kosovo keessatti hirmaatan dubbisee himeetiin jira. Boosniyaan kan bal'inni 10 keessaa harki tokko Yukureen taate keessatti gareen guddaan Ameerikaa fi gareen guddaan lammiilee Biriteen hidhannoo guddaa qaban dabalatee loltoota nagaa eegsisan gara 60,000 qabna jechuun dubbataniiru. Waraanni Ingilizii yeroo sanaa baay'een isaa walakkaa waan ta'eef hidhannoo gaarii kan hin qabnee fi ofitti amanamummaas kan hin qabne jechuunis dubbatameera. Imbaasiin Biriteen Mooskootti argamtu itti gaafatamaa waraanaa kan turan Joon Foormaan hoggansi Biriteen namoota biroo akka hordofan jajjabeessuu danda'a jechuun amanu. Biriteen tarii loltoota hanga 10,000 ta'an garee Yukureen erguudhaan ishee kan hin oollee fi biyyoonni Awurooppaa dadhaboo ta'an akka hirmaatan waadaa galchuu qabna jechuunis dubbataniiru. UK fi Faransaayinn alatti miseensonni naatoo Awurooppaa biroom kamtu humna nagaa eegsisuu akka gumaachan ammallee ifa hin taane. Yaa'ii Paaris booda haasawaa taasisaniin chaansilarri Jaarman Olaaf Skoolz marii kana irratti gochuun yeroo malee guutumatti dogoggora jechuun dubbateera. Haa ta'u malee akka dubbatetti yeroon isaa kan filannoo Jaarmaniin dilbata dhufu sababii geggeeffamuuf akkasumas haalli marii nagahaa mirkanaa'uu dhabuu irraa dhiibbaa qabaachuu mala jechuun sodaa qabu dubbataniiru. Ameerikaatti aantee miseensi naatoo waraana guddaa lammaffaa qabdu Tarkiin hanga ammaatti ergamuu ta'uu irratti kan dubbattee fi ollaan Yukureen Poolaand waraana naatoo sadarkaa 3ffaa kan qabdu yommuu ta'u kanaan dura humna ishee ergaa irraa of qusattee bubbulteerti. Xiinxaltoonni biyyoota ijoo kanneen malee miseensonni naatoo hafan walumaa galatti loltoota 30,000 erguu akka danda'an tilmaamaniiru. Kunis baay'ina waraanaa 100,000 lakkaa'aman kan pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin ni barbaachisa jedhan irraa baay'ee xiqqaadha. Tokko kutaalee ijoo sarara adda waraana eeguun humnoonni Yukureen gahee giddugaleessaa taphachuun hanga baay'ina loltoota barbaachisu sana hir'isuu danda'a jechuunis dubbatamaa jira. Saar Starmer torbaan dhufu Washington daawwachuun Tiraamp waliin wal arguuf kan jiru yommuu ta'u karoora isaanii kanaan deeggarsi ni barbaadamu jedhamee eegama. Gorsaan imaammata alaa pirezidaantii Ameerikaatti dhiheenya qaban Fred Fleetiz sagantaa BBC raadiyoo 4 jedhamutti akka himanitti dhiheessiin arjummaa ajaa'ibaa ministeera muummee keessanii fi gumaacha ajaa'ibaa ta'a jechuunis jajeera. Raashiyaan tarkaanfii akkana obsuu fi dhiisuu ishee dhimma biraatiin ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov loltoonni biyya alaa biyyoota naatoo irraa Yukureen keessatti bobbaasuun isaanii fudhatama akka hin qabnes dubbateera. Kan alaabaa garaagaraa jalatti socho'an ta'anillee Mooskoon akka bal'ina gamtichaatti akka ilaaltuu kan akeekkachiiftee fi kanaanis Putiin weerara guutuu kanaaf sababa dhiheessee mirkaneessuudha jechuun dubbateera. Gama biraatiin biyyoonni Awurooppaa marii nagaa irraa hafee yoo ta'u qondaaltonni Raashiyaa fi Ameerikaa hirmaannaa isaanii malee walgaaniiru. Gaafiin ijoon amma jiru garuu Saawud Arabiyaa keessatti dhukaasa dhaabuun mirkanaa'ee Awurooppaan barbaachisummaa waraana nagaa eegsiftoota gara Yukureenitti erguu Ameerikaan amansiisuudhaaf humna gahaa qabaachuu isaaniiti jedhama. Ammaatti yoo xiqqaate Raashiyaan gahee Awurooppaa waraana kana furuu caalaa dheeressuu akka ta'etti ilaalti jechuunis dubbataniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isiniif qopheessine kanaan gammaatti dhaggeeffataniidhaan waliin waan turtaniif galatooma.